Viidiyoo edit gochuu osoo barbaaduu garuu aappiiwwan editaraa bareedaa fi salphaa akkasuma bilisaan argamu barbaadaa jirta taanaan akkasuma viidiyoo editingiidhaaf haaraa taatee aappiiwwan jiran keessaa akkam akka filattu yoo si rakkise don't worry. Har'a aappii salphaa fi powerful ta'e kan bilisaan argattanii fi sirrii keessan qofa fayyadamtanii ittiin edit gootanii isin barsiisa. Aappiin kun CapCut jedhama. Viidiyoo editaroota amma jiran keessaa bestiidha. Viidiyoon isin barbaadan kan YouTubaa, kan TikTokii fi even filmii gaggabaaboo yoo ta'e edit gochuu barbaadan taanaan aappiin kun aappii waa hunda isin hojjechuu danda'udha. Ashitama harka fuune Jundii Yusufiin jedhama. Yuunivarsiitii Odaa Bultumeetti barsiisaa fi qorataa yookaan riisarchariidha. Asumaan yoo chaanala kanaaf haaraa taatan viidiyooleen gara fuulduraa akka isin hin dabarreef subscribe godhaa jecha. Viidiyoo har'aa keessatti aappii CapCut jedhamu akkaataa itti fayyadama isaa step isin agarsiisa. Hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatina. Kutaan jalqaba ilaallu how to download and open CapCut. Akkaataa aappii kana download godhannuu fi itti bannu irraa eegalla. Aappii kana download godhachuudhaaf gara Play Store deemtanii CapCut jettanii search yeroo gootan ni argattu. Achumaan gadi buufattan jechuudha. Aappiin kun free version fi pro version qaba. Free version isaa almost waan isin barbaadan isin gochuu danda'a. Pro version isaa yoo barbaadan immoo kafaltii gaafata. Haa ta'u malee pro version isaa bilisaan na bira argachuu dandeessu. Telegram channel Jundii Tech jedhamu jala deemtanii profaayilii irra gadi tuqachuudhaan iddoo faayil jedhu jala aappii kana bilisaan argachuu dandeessu. Linkii Telegraama kiyyaa descriptionii fi komentii jalqaba jala argattu jechuudha. Alright. Aappii kana erga gadi buufattanii booda yeroo bantan viidiyoo keessan dhumarratti watermarkii CapCut jedhu akka hin finne seetiin keessa seenuudhaan discard jettanii haala kanaan off gootanii itti aansee piroojeektii haaraa banuudhaaf new project kan jedhu irra gadi tuqachuudhaan viidiyoo yookaan footoo edit gochuu barbaadan san ol baaftan jechuudha. Mee nuti viidiyoo kana haa fayyadamnu ammaaf jechuudha. Kutaan lammaffaa trim and arrange clips kan jennuun kana. Trim jechuun viidiyoo keessan gara jalqabaatii fi gara dhumaatii waan hir'isuu barbaadan yoo qabaattan hir'isuudhaaf fayyadaa jechaadha. Viidiyoo kana yeroo waraabu hangaan qophaa'ee dubbachuu eegalutti paartii hin barbaachifne kana haala kanaan trim goonee sirreessinaa jechuudha. So viidiyoo irra gadi tuqannee iddoo kana qabnee hanga bakka barbaanne sanitti achi harkifna. Mee taphachiifnee ilaallu argitanii amma kana fakkaataa jechaadha. Amma sirreessinee jirra jechuudha. Rearrange jechuun wal duraa duuba kilippii keenyaa jijjiiruu fi yoo kilippii lamaa fi lamaa ol qabaanne orderii isaa jijjiiruudhaaf kilippii sochoosuu barbaanne san haala kanaan jabeessinee yeroo qaqqabnu nuuf socho'aa fuunee iddoo feene jijjiirraa jechuudha. Kutaan sadaffaa add music or voice over sagalee waraabame yookaan background muuziqii akkaataa itti daballuudha. Yookiin immoo asuma CapCut keessatti sagalee keenya waraabuu dandeenya jechaadha. Background music itti dabaluudhaaf audio kan jedhu erga tuqannee sound kan jedhu erga tuqannee booda backgroundii mataa keessanii yoo barbaadanis from device keessa seentanii iddoo save itti gootanii fidachuu dandeessu. Kan aappii kana yookaan built in yoo barbaadan background muuziqii kanneen keessaa kan feetan filachuu dandeessanii jechaadha. Sagalee keessa waraabuu yoo barbaadan immoo voice over kan jedhu kanarra gadi tuqattanii hayyama inni isin gaafatu allow erga jettanii booda haala kanaan gadi qabdanii turuudhaan waraabbachuu dandeessu. Fakkeenyaaf sakandii xiqqoo isin agarsiise kana fakkaata jechaadha. Amma waraabuttiin jira. Deebisnee sagalee keenya yeroo dhaggeeffannu kana fakkaata. Sagalee xiqqeessuu fi guddisuudhaaf volume kan jedhu irra gadi tuqattanii haala kanaan yoo barbaadan xiqqeessitanii yoo barbaadan immoo guddisuu dandeessu. Haala kanaan sirreessitanii jechaadha. Kutaan afuraffaa add text and effects barreeffamootaa fi effektii adda addaa dabaluudha. Barreeffama dabaluudhaaf text kan jedhu irra gadi tuqannee add text kan jedhu yeroo gadi tuqannu haala kanaan nuuf fida. Waan feenu barreessuudhaan saayizii xiqqeessuu fi guddisuu dandeenya. Foontii fi istaayila haala barbaanneen sirreessuu dandeenya. Akkasuma animeeshinii tekstii keenyaa haala kanaan yookaan immoo haala barbaanneen filannaa jechaadha. Akkasumallee yoo barbaachisaa ta'e stiikeraa fi emoojii adda addaa dabaluu dandeenya. Haala kanaan sirreessinee jirra jechuudha. Kutaan shanaffaa export in high quality. Erga edit goonee xumurree booda viidiyoo keenya buufachuudhaaf export kan jedhu irra gadi tuqannee quality isaa kan barbaanne irra tuqanna. Quality olaanaa yoo barbaadan 1080 ta'uu danda'a. 2K, 4K keessaa kan barbaadan irra tuqachuudhaan frame rate isaa immoo 30tti dhiifnee export yeroo jennuun gara gaalarii keenyaa nu bu'aa jechuudha viidiyoon keenya. Walumaa galatti wantoota armaan olitti ilaallee kana beektan taanaan akka nama jalqabarra jiru yookaan beginner ta'e tokkotti viidiyoo tokko edit gootanii baasuu dandeessanii jirtu jechuudha. Dhumarratti tutoriyaala kanarraa yoo barattan viidiyoo kana like godhaa, komentii jalattis yaada keessan naaf barreessaa. Yeroo isa YouTube'n viidiyoon kiyya nama baay'ee bira akka ga'u gochuudhaaf gargaara waan ta'eef viidiyooleen kana fakkaatan torbaaniin chaanaala kanarratti gadi dhiifamaa waan jiraniif akka isin hin dabarre jecha. Viidiyoo itti aanu wal agarraa kanarraa kanumaa kan keenyas
Oduma.